Kata kajil gabab sanii ilaaluun barbaachisaa natti fakkaata. Adda Bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin kaayyoo jaallan kun irratti wareegaman bakkaan ga'uuf mootummaa Itoophiyaa waliin waliigallee biyya kana seene gama keenyaan wareegamni nurraa barbaachisu hunda gama keenyaan dirqama waliigalteen kun nurraa gaafatu hunda baanee of kenninee qabsoo karaa nagaa kanatti amanuudhaan qabsoo karaa nagaa kanaan kaayyoo Adda Bilisummaa Oromoo bakkaan dhigeen jennee biyya galle. Haa ta'u malee guyyaa irraa kana guyyaadannu kaayyoo jaallan irratti wareegaman karaa nagaatiin bakkaan ga'uuf dhiibbaa hedduu dhaaba kana irratti geggeeffamuu jira. Jaallan keenya kaayyoo jaallan wareegamanii kana bakkaan ga'uuf karaa nagaa qabsaa'an hedduun isaanii mana keessa jiranitti ayyaaneffachuu jirra. Kaayyoo jaallan irratti wareegaman karaa nagaa bakkaan ga'uuf jaallan qabsaa'an hedduun isaanii raarfamanii qe'ee isaaniirraa faca'anii yogguu jiran keessatti guyyaa irraa kana kabajuu jirra. Ammoo guyyaa irraa kana yogguu kabajnu guyyaa irraa kana yogguu yaadannu irra deebinee karaa nagaatiin kaayyoo jaallan kun irratti wareegaman bakkaan ga'uuf murannoo cichoomina qabnu irra deebinee haaromsaa ta'uu qaba. Lammeessoo akka dhaabaatti akka miseensotaatti akka deeggartoota Adda Bilisummaa Oromootti kaayyoo jaallan kun irratti wareegaman tikfannee jirramoo hin jirru jennee if gaafannee kaayyoo kanatti cichuu keenya irbuu keenya haaromsuudhaan guyyaa kana kabajuu qabna akka jedhu dhaamsa kiyya. Guyyaa har'aatii haa ta'u malee qabsoon karaa nagaa kun bu'aa bahii hedduu keessa haa jiraatu malee ammallee akka Adda Bilisummaa Oromootti ammallee akka uummata Oromootti qabsoo karaa nagaa kanaan kaayyoo Adda Bilisummaa Oromoo bakkaan ga'uu ni dandeenya isa jedhu haamilee keenya murannoo keenya dachaa taasisuudhaan guyyaa irraa kana akka kabajnuun irra deebi'ee dhaammadhaa. Waggaa dhufus akkasuma kan waliin jiraanne guyyaa irraa kana waliin yaadannu akka ta'u abdiin kiyya guddaadha. Injifannoon uummata bal'aaf fayyaa ta'u ulfaadha. Galatooma. Jaaltoleeraan guyyaa kana laalchiftanii wanni jettan yoo jiraate daawwattoota ONN'if waa jechuu dandeessu nama hedduutu daawwachaa jira. Biyya alaayis